Maaliin du'e jettee ragaa qabatamaa gaafatteetta? Du'e yommuu siin jedhanii baga du'e jettee na dagatte. Yoomiyyuu akkas jechuu hin danda'u. Onnee akkasii siin qaban. Dhugaan jiru kanuma. An sobduu miti. Tuttuqqiin kee kun duuba akka dubbii nutti hin finne of eeggadhu. Sitti meerala. Of eeggadhu. Seemi si barbaade. Sodaattu. Kan akka inni kana dhiirsa jedhee gitaan kootu garaana guba. Ifa manaa godhiti inspektar. Garee akka kanaa wajjin harki poolisoota keenyaa akka jirutti shakkaa jira. Harka akkamii? Isin yeroodhaaf mirkaneeffanne malee hariiroo cimaa akka waliin qabanii yaada. Maaliif cuftan dubbistanii? Dubbiseera guyyaa guutuun dubbisaa oola. Hiriyaa keeraan barin dagatu. Jaalallee isaa hanga barbaadetti dubbisuu danda'a. Hiriyyummaan keenya addaan citee jira. Akkam? Maaliif cita? Wanta jalqabdee maatti fufuu qabda. Isa sii miti kan na gorsu. Ani nan beeka waan ana hojjedhu. Namchi kun maal balleesseeri? Kaleessa siin jaaladha jettiin. Har'a moo siin jibbe yommuu jettuun xiqqoo mashiin saalfattu. Kaleessa siin jaalanne boru siin jaaladha. Dubartiin qophaa jiraattu. Rakkoo baay'ee akka mudatuun argisiisa dhabee booddee waggaa 3 argeen jirra. Maaloo bilbila kana kaasii mucaa kana sirra rakkisi. Hin kaasu. Eessa akkan jiru eenyu waliinis akkan jiru itti mee jiru. Yoo barbaade dhufee mirkaneeffatu. Miti. Waaqaaf jedhii na gaggeessi. Ansi wajjin jiraachuu hin danda'u. Namicha si jaallatu kanas kunuunsi. Abjuun taanii mana kee hin digi. Abdii. Abdii ati garaa akkamii qabdaa? Har'as Boris dhugaan beeku qofan dubbadha. Kaleessa sin jaaladhaan ture har'a garuu si jibbeera. Keessi koo beela seenaatiin raafamaa jira. Seenaantu doorra na deebise. Isheetu umurii lammaffaa laate. Isaan fi rakkatiin. Seenaan akka oomte maneedhaa galtee jirti. Kana booddee eessattuu hin argattu. Beellam hojii marta akkuma karoorfametti haala gaariitiin deemaa jira. Namootni bilisummaa yaalamaa jiruumi. Eeyyeen akkuma baratame keessattuu dhukkubsattoonni magaala kana keessa jiran yaalii bilisaa sirriitti argachaa jiru. Sayyoo gaggeessitanii? Gaggeessine kafaltii kafalamuudhaan malee hundaa kafallee fi gaggeessineerra. Iddoon itti qubatoo qophaa'eefi? Qophaa'eef garuu inni duraanumaayuu gara alaatti ba'uu barbaada waan ta'eef deemeera. Torbee kana keessa poolisoonni deddeebi'u waan ta'eef of eeggannoon adeemuun nurra jira. Ani immoo waa tokko hin dagadhe. Ganama poolisii wayii dhufee jiraa innaan jennaan hin jiru jedheen. Umaan fidan jechuun of eeggannoon socho'uun nu baasa. Kanaaf adeemsi keenya hundi of eeggannoon ta'uu qaba. Dhugaa jettan. Umaan fidan jennee callisnee ilaaluurraa wayis fiduu danda'a waan ta'eef adeemsi keenya hundi isaa of eeggannoodhaan ta'uu qaba. Maaliif hin kaastu? Namicha kana maaf rakkista? Eenyudha? Danuu. Jaalallee keemu? Eeyyeen isadha. Marii kaasi. Ati maal barbaadda? Maal ni rakkinni kee? Eessattaa? Kottu mirkaneeffadhu yoo barbaadde waan hundaa. Eessattuu ana jalaan miliqu.
miti waa tokko sitti yoomiyyuu taanaan ansiif hin ta'u jaalalli siif qabu kana booddeetti hin deebi'u carraa kee balleessa. Nama naa ta'u anatu beeka sii miti isa natti himtu. Si intalattiin tun haftuuti har'a gatii kee argatta. Hin haftu hin dhufti. Haafuun qabdu hin dhufti. Naamani. Daqiiqaa 10 dabarsuu isin beektu? Daqiiqaa 10 guutere? Ila kun reefu daqiiqaa 8 jedhabe hin dhufti. Natti taphachaa jirta taanaan arraba keen sirraa kutu. Arraba koomu. Hin dhufti. Naamani hin dhufti. Gifti maqaa keenya Biliseen caalaan jira. Biliseen abbaa manaa kee sababa keetiin akka namicha kanaa jiru walitti bu'ee ni yaadatta. guyyaa sanni maarra takka dhabannutti. Ilaa maal seetan? Abbaan manaa kun amala hin taane tokko qaba beektu. Jechuun isa hinaaffaa jedhamu sana jechuudha. Kanarraan immoo baay'ee ariifataadha. Amalumsaa kanaan yeroo baay'ee namoota hedduu wajjin walitti bu'a. Ka'umsi wal dhabichaas kanuma ture. Mee walitti dhufeenya kee fi kan namtichaa nutti himi? Namticha sana gaafa sanaan ala takka argeen iyyuu hin beeku. Hariiroo qabaattanis kun rakkoon qabu. Waan isiniin jalqabames moo miti? Maal jechuudha? Ani Biliseen akkuma argite nama oddoo argitetti kuftuu miti. Akkasitti immoo na tilmaamuu hin dandeessan. Biliseen osoo buuf yaalin nuti itti jiruu keetti qorachuu osoo hin ta'in kaayyoon keenya walitti dhufeenya siif namicha hedduu yeroo akkanatti hin tuuru. Isinitti hin barra. Anis ta'ee abbaan manaa koo namticha sana kanaan dura argineen hin beeknu isin jechaa jira. Kan kee mee haa ta'u inni fudhannu. Kan abbaa manaa kee garuu akkamitti mirkaneessiteetti? Jechuun otoo wal beeku ta'ee natti maa turee dhuga. Nama wal beeku hundaa sitti jechuudha. Naaf hin galle. Maa inni kaayyoon keessanii? Yoo wal beekne yoo maal qaba? Maal qaba? Homaan qabu. Garuu baruu waan barbaanneef. Dhufte kun lala ani hin jenne hin dhufte. Kun natti lala karaa ce'aa jirti. Dhufte. Hin argitu dhufte ani hin haftu siin hin jenne dhugaan siin jedhe. Kun dhufteerti. Maal taatee turte? Ifama konkolaataa dhabee miilaan dhufe kanaaf. Tole kottu. Ilaa kunoo guyyoo jedhama obboleessa kiyya. Bashuu jedhamti. Taa'e. Obboleessi kiyya isa kana gaa guyyoo jedhama isa Ameerikaadha kan dhufe. Ameerikaa keessatti xiyyaara hojjetas hin jedha. Yaa qarshii hin argatu. Ilaa akkuma firaashii meetirii 5 doolaarii kana afateetuma irra rafasiin jedha. Doolaaraa moo? Maal godha reeka qarshii duwwaan maal godha yoo dubartiin bira jiraatte malee. Ani kan hin jedhu. Qarshiin biyya sanatti cubbuun qabu? Isii wajjin waan haasawaa waan qabuufi deemiti konkolaataa dhiqe hanga nuuf fixnu. Tole. Furtuun irruma jira? Achumarra jira.
Tole haasaa kan. Tole bareedu. Akkami? Nagaa biyya bartee? Biyya maal jedhu bareera. Gift. Gaaffii gaafatamtuuf deebii natti kennitu asirratti galmaa jira. Hin sobda taanaan boodaaf si rakkisa. Abbaa manaan keessa akka hin hidhamne barbaadde yoo ta'e deeggarsi barbaachisu hunda akka gochuu sirra jiru hubadhu. Guyyaa sana hoteela isaaniitti bashannanuuf wanni isin kakaase maal ni armaan dura barannoo akkasiin qabdu ture. Lakki. Akkuma tasaa abbaan manaa koonaa bilbilee wanta tokkoon sitti agarsiisaatii dafiti koottuu naan jedhe. Ani immoo gaafa sana manaa ba'uun barbaanneen tureeyyuu hin dhufuu jennaan du'een argamaa dhuftu malee naan jedhe. Anis nan dhage. Gaafa sababaa mana nama oolchuu jedhumti. Waan adda ta'e maal sitti agarsiisa? Hoomaayyuu. Dhaqnaan dhiisee gaafa biraan sitti agarsiisaa naan jedhee mana sana nageesse. Deemuu dandeessa. Abbaan manaa koo ni kamu jechuun namtichi mata irratti hin bannee naan hin jenneessin. Kutaa tursiisaa keenya keessatti shakkamaan abbaa manaa kee waliin hidhame du'ee waan argameef hanga qulqullaa'u turuusaa oolu. Du'ee argameef? Abbaan manaa koo kanan godhu. Hin dogoggoriinaa. Abbaan manaa koo lubbuu namaa baasuu dhiisaati. Manatti illee lukkuu nuu qalee hin beeku. Hin sodaata nama biraa talaa waamee nuu qalchiisa malee. Nuti sajjeessi hin jenne. Garuu shakkamaadha. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Isa beekuudhaaf yaalaara. Shakkamaan abbaa manaa kee waliin to'atame sunis abbaan manaa keetis shakkamtoota keenya isaan duraati. Namtitti sana ta'u oolu. Nama nagaratti hin fakkaatu namtittiin sun fumaanu. Namticha ta'uusaa maaliin shakkiteeti? Dhugaan hin dhokatu malee ba'umsaa galuu wayii walla moo ani ati bee hin dhokateera garuu dhokatee moo hin hafu boolla dhokate keessaa ba'umsaa waan oolu miti. Dhokachuusaa maaliin beekte? Hin dhokatan jedhee jechuun koo jechuun dhokachuu danda'a jechuu kooti. Ani siif jedhee bilbila kiyya gatuun qabaay. Boollas lixxu hallayyaa lixxus eessattuu ana jalaan miliqxu. Iddoo seerri jirutti ati seeraa ol of godhuu barbaadda. Isa dhiisiti amma kottu mari'anna. Maal? Mari'annaa? Mari'anna jettee? Si ta'es abdiisaas lamaan keessanuu hin dhiisu. Maal? Na jalaan miliqxan. Isa walumaan argina. Wanta fidduu hin argina kaame. Ani argin daldaan barra argin. Kun bishaanii bara. Maal na godha jetteeti? Ta'us alkool dhugeen beeku kanaaf. Kunumaa siin godhu. Tas gabbaa'ee dhuge. Lakki kana cala dhuguu hin danda'u. Kanayyuu keessumaa biyya alarraa dhufu mufachiisu jedheen. Baay'isee obboleessi koo hojjettuu manaati yoonaan jedhu dubartii hojiidhaan baay'ee miidhamte eegee turre. Yoon argatu. Baay'ee miidhagduu ta'uun kee nu godha. Amalli keessan tokkodha jechaadha. Obboleessi keessa barri yeroo mara hojjechiistuu keenya caaltaanaan jedha. Shakkii tokko hin qabu. Poolisittiin bara bifas ta'ee miidhagina hin qabu. Hin beektaan immoo? Oo, hin beeku. Jechuun obboleessa kootu wal na barsiise. Boru ati bulchituu isheen immoo hojjettuu ta'e ta'uun isheen oolu. Yoo natti jedhe. Katiyya nagaa oolte? Kottu. Eessaa dhufta? Dhimmi wayina qunnamee tan beedeebi. Ganama yommuu manaa ba'u waan manatti deebi'u sitti hin fakkaanne moo kan ganamaan baatee sa'a kana dhufte? Dhimma wayii waan hin qabuuf hin beedeebi. Guyyaan boqonnaa kee torbeedhamni?
Eeyyani waan dhimma wayii qabuuf hin beeku malee torbis boona hin danda'a. Akkasii. Kottu. Olmaan kee mana dhugaatii ture kaa dhimmi kee. Inni iccitidha waan inni callisee himamu waan qabu natti fakkaatu. Inni si obaasee iccitiidha dhee si obaasee. Dhiiraa wajjin na shakkite jechuudha. Ani akkas jechuu koo miti jechuun silaa qophaa baate akkan dhunne beekamaadha dheetan. Ani dhala namaa miti. Moo inni durba miti. Anaaf jaalalli hin ta'u. Asgabbaa'ee. Soota. Ani akkasiin hin jenne. San mechuu barbaadeetu waan biraa maal jetta? Dhugaatichii fi aduun saafaa kunu tarii si kuffisuun oolu dhaqixinni sirraa shaayidhu dhaqira ciisi. jechuun keechumoonni wayii doktoroota wayii alaabaadhaan dhufan marii wayii qabna biyyooti. Doktoroonni dubartoota moo dhiira qofa kan dhufu? Silaa dhiira soddaas hin jedhe naan amantu dubartiin isin jirti dhiirris illee hin jiran. Akkasiin akkas taanaan waa akka shittoo sii kennee uffata kee jijjiirratti of babbareessitee lakmeef. Egaa kanatti galamaan haadhuun isaa aalee guutuu kan akkas of babbareechaa ture. Egaa maal sitti fakkaata? Akka tasaa ta'e yoo obbo Beellan jiraachuu baatan marii sanaan gaggeessuu danda'a. Waa'ee isaa dangachu doktoroonni kan hojii kee barbaada malee uffannaa ta'eef kan barbaadan kana beeku. Kaayyoo biraa nama bocaaf miidhagsiti deemi. Maaliif mana gannaa lakkisi deemi naan jedhu maaliif hin deemnan maaf natti kabaju hin baay'ate. Hin deemtu waan tokko sitti mu mara hojii hin deemtu. Maal? Har'a hojii hin deemtu. Qoosaan jiru. Kaayyoon kee kan biraa waan ta'eef jedhama. Akkuma mana kana keessa oolate shooruu si jechaa oolu barbaada. Akkas taanaan kan mana taa'ee wanta si eeguuf tokko hin qabu. Taa'ee wanta si eeguuf waan tokko hin qabu. Har'a balleessaa dhiifama naan jedhe, boru balleessaa dhiifama naan jedhe natti taphataa jirta. Kanaafiyyuu taa'ee mana si eegu kana godhe daddabarsi. Maaliif hin maraatu gaar tokko? Waaqni si haa maraatu. Ati kaayyoo kan ana maraatti dabaluu fi maraatti finiti. Eessa akka jirtu fa'aa beektu informeeshinii qabaatan. Dallaa kana keessaa gadi lakkifamuu ishii malee wanta biraa wanta beeknu hin qabnu. Galatooma. Galatooma. Seenaan hin beekamte bakka isheen bulte hin beekamu. Kun immoo qulqullaa'uu qaba. Obbo Beellan biroo hin jirtu? Hin jirtu. Qe'ee obbo Beellamis dhoksaadhaan sakattaanee ture. Garuu wanta argamu hin jiru. Dhoksee kaayyoo jiraatu maaltu beeka? Jalqabumayyuu isa biraan dhattu isheen. Maaliif? Akka qorannoo keenyaatti nama fiixaa jedhamuun hin butamte obbo Beellam akka qaqqabuu fi bilbilameefii ture. Inni garuu sa'a sanatti eeyyamamaa hin turre. Isheenis baay'eetti gadditee turte. Isa biroo? Anis kan shakkee ture isa bira ture. Garuu yommuu keessa sakattaanu mana gadhiisee baheera. Meeshaan manaa? Namoonni isaaf kireessanii turan immoo natti himanii gara torban lamaa eeganii dadhabaniiti mana isaan cabsanii seenanii akka biraatti kireessaniiru. Kan si dhibu immoo mana isaa keessa meeshaan tokko illee hin jiru. Manichi qullaate. Akkas jechuun itti karoorfatee qophaa'ee baduu isaati agarsiisa. Seenaanis erga hiikamte torban lama ta'uu isaan dagate.
Qilleensi isaa baay'ee namatti tolaarra. Anatti garuu hin tolle jechuudha. Qilleensa lamatu jira moo? Ani waan si faana jiruuf ta'uu danda'a kan. Tuma yeroo hundumaa na wajjin jiraatan itti tola. Garuu yeroo fiiltee akkas jirta. Jalqabdee immoo si dubbii kee kana. Amma dubbii dhiisiti baay'ee beeleera ciree wayii nu affeerga. Ciree maanyaan. Marqaan ta'e malee rakkoo qaba. Saree kanaaf jettee na gantee? Sareen si nama sareen jedhin tole. Maal ta'u kiti? Ati nama guddaa miti? Umurii goosituu natti hima. Gabbaa'e malee namni si ilaalu maal siin jedha? Ati takka akka namaatti yaaddeen beektu yeroo hundi akka bineensaatti yaadda tole. Nan tuqin hin badda. Kottu hin deemna. Hin deemsi maana gadda deesi. Gadda deesi si faana hin deemsi. Teessanii maaf na soofatanii? Gadda deesi. Manni sirrii isaa kun sitti tolee dubbachuuf natti ulfaata. Sitti tolee jettee miti miti guyyaa natti hin fakkaatu. Turmaata keetiif itti gaafatamaan si'ii fi haadha manaa kee qofaadha. Maaliif gaafatan? Waan dhugaa dubbachuu iddaniif. Waan beekni dubbanne waan beekni akka dubbannu barbaaddani. Waan dubbachuudhaaf mari'attan qofa dubbattan malee dhugaa jiru hin dubbanne. Maal akka dubbannu barbaaddarre? Waan lama qofa. Tokko namichi ajjeesuu kee inni lammaffaa immoo namichi ajjeesii jettu san waliin walitti dhufeenya kee. Jaagaa lamaan fuuttee fi haala hin qabu. Anis dhugaan bahee hirriba gaarii argachuun barbaada. Hanga ammaa hirriba qabdu iyyuu. Akkamiin rafe? Waan hin taane maqaan kiyya xuraa'e. Hawaasni naannoo kiyyaas na abaare. Akkam jee hirriba rafe? Namicha san beektaa kanaan dura. Hin beeku. Tole. Amma deebi'i. Ammas nan gadhiiftanii jechuudha. Ayyeen hojii keenya hin xumurre. Komaandant maal namaste? Jechuun waa'ee maali? Waa'ee galmee qorannoo keenya. Dhugaa jiru nama asirra. Maaliif dhugaa jiru? Ragaa mana yaadaatis ragaa nashanaatti isa ibsutti shakkamaan kun akka namaatti dachaafamuusa. Shakkamaan namaan ajjeesamuusa. Komaandant maal siin jedhe? Kuni ta'uun qabuudha. Akka? Kun icciitii waajjira keenyaattis maalummaa keenyas gadi buusu waan ta'eef shakkamaan kun akka ofii nama ajjeesetti gaba akkasiin galmee keessa qulqulleeffataa hin jedhu. Kana ta'uu baatan guyyaa san warroonni dabalee turtan hundi keessa nutti gaafatamtu jedhu. Lakki komaandoo kan ragaan qabaa namichi kan shakkamaa kan irratti ragaan qabu jennaan waanuma hojjedhu siin jedhu hojjedhu naan jedhu. Iccitii dhadheessi yoo baase. Dhiiraa wajjin shakkite jechuudha. An akkas jechuu koo miti jechuun silaa qophaa baate akkan dhunne beekamaa dhadheetan. Ani dhala namaa miti. Moo ani durba miti. Anaaf jaalalli hin ta'u. Tasgabbaa'ee. Soota. An akkasiin hin jenne. Sanuma jechuu barbaadeetu waan biraa maal jetta? Dhugaatichi fi aduun saafaa kun tarii si kuffisuun oolu dhaqixinni sirraa shaayidu dhaqee ciisi.
Kanjil, harus jiru. Jira mana isa pun kayak gitu. Nanti pakai. Jadi hojii dah kasih of mimi dah semua berbaca nanti pakai. Jechuun cuma doi dokter atau itu alamat kan kok mari wei kena abioti. Okay. Dokter ini dua tu tamu dira kau akan. Sudah dira sebelah sini ada mantu. Dua tiga sinjir tiga sini sinjir. Akasin, akasan makan itu sih kayaknya. Ufada kita jirat tipe bapak itu tidak kau. Dah kan dalam harus disahari gutu kan kasih bapak itu. Jika mana sepakat, akan tersaji yo mobil yang jalan jubatan, mari sana dengan Yesus anda. Why sana enggak? Dokter orang terhojii ke berpada mana ufana ke ini kan berpada. Karena be, kali berada apa tak minat sih dia. Mana gandara kisi dia nanti, mana sih dia nanti, mana tahu? Berpada ni. Sendiri macam. Waktu positimu, mana hojii dia? Mana? Harga hojii dia. Kau sambil. Kali ni kamerawan dia. Aku mana kena kita oleh tu show sih kita orang berbeda. Akasanan, kau mana tahu orang si ibu stop kolikam. Tahu orang si ibu, mana kolikam. Harga balik serati pemanajat, bom balik serati pemanajat, nanti saya tahu. Kalau itu tahu mana si ibu kalau boleh dengar masih. Mari himara aku bertuku. Waktu si amarat. Ati kayu kan anak amarat kalau boleh himara aku. Eessa akka jirtu fa'aa beektu information qabaatan. Dallaa kana keessaa gadi lakkifamuu ishii malee wanta biraa wanta beeknu hin qabnu. Galatooma. Galatooma. Seenaan erga beekamte bakka isheen buute hin beekamu. Kun immoo qulqullaa'uu qaba. Obbo Beellan biroo hin jirtu? Hin jirtu. Qe'ee obbo Beellamis dhoksaadhaan sakattaanee ture. Garuu wanta argamamtu hin jiru. Dhoksee kaayoo jiraatu maaltu beeka? Jalqabumayyuu sabran dhabdu isheen. Maaliif? Akka qorannoo keenyaatti nama fiixaa jedhamuun hin butamte obbo Beellam akka qaqqabuuf bilbilameefii ture. Inni garuu sa'a sanatti eeyyamamaa hin turre. Isheenis baay'eetti gadditee turte. Isa biroo? Anis kan shakkee ture isa bira ture. Garuu yommuu keessa sakattaanu mana gadhiisee baheera. Meeshaan manaa hoo? Namoonni isaaf kireessanii turan immoo natti himanii maaliin du'e jettee ragaa qabatamaa gaafatteetta? Du'e yommuu siin jedhanii baga du'e jettee na dagatte. Yoomiyyuu akkas jechuu hin danda'u. Onnee akkasiis hin qaban. Dhugaan jiru kanuma. An sobduu miti. Tuttuqqiin kee kun duuba akka dubbii nutti hin finne of eeggadhu. Sitti miidhala. Of eeggadhu. Seenu si barbaade. Sodaattu. Kan akka inni kana dhiirsa jedhee gitaan kootu garaana guba. Ifa manaa godhiti inspektar. Garee akka kanaa wajjin
harki poolisoota keenyaa akka jirutti shakkaa jira. Harka akkamii? Isin yeroodhaaf mirkaneeffanne malee hariiroo cimaa akka waliin qaban yaada. Maaliif cuftan dubbistuni? Dubbiseera guyyaa guutuun dubbisaa oola. Hiriyaa keedhaan barin dagatu. Jaalalli isaa hanga barbaadetti dubbisuu danda'a. Hiriyyummaan keenya addaan citee jira. Akkam? Maaliif cita? Wanta jalqabdee matti fufuu qabda. Isa sii miti kan na gorsu. Ani nan beeka waan ana hojjedhu. Namchi kun maal balleesseera? Kaleessa siin jaaladha jettiin. Har'a moo siin jibbe yommuu jettu xiqqoo mashiin saalfattu. Kaleessa siin jaalanne boru siin jaaladha. Dubartiin qophaa jiraattu rakkoo baay'ee akka mudatuun argisiisa dhabee booddee waggaa 3 argeen jira. Maaloo bilbila kana kaasee mucaa kana sirreessise. Hin kaasu. Eessa akkan jiru eenyu waliinis akkan jiru itti mee jiru. Yoo barbaade dhufee mirkaneeffatu. Meeti. Waaqaaf jirii nagaggeessi. Ansi wajjin jiraachuu hin danda'u. Namicha si jaallatu kanas kunuunsi. Abjuun taanii mana kee hin diigi. Abdii ati garaa akkamii qabdaa? Har'as Boris dhugaan beeku qofan dubbadha. Kaleessa siin jaaladhaan ture. Har'a kutaa tursiisaa keenya keessatti shakkamaan abbaa manaa kee waliin hidhameef du'ee waan argameef hanga qulqullaa'utti turuu isaan oolu. Du'ee argameef? Abbaan manaa koo kanan godhu. Hin dogoggoriinaa. Abbaan manaa koo lubbuu namaa baasuu dhiisaati. Manatti illee lukkuu nuu qalee hin beeku. Hin sodaata nama biraa talaa waamee nuu qalchiisa malee. Nuti sajjees hin jenne. Garuu shakkamaadha. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Isa beekuudhaaf yaalaara. Shakkamaan abbaa manaa kee waliin to'atame sunis abbaan manaa keetis shakkamtoota keenya isaan duraati. Namtitti sana ta'u oolu. Nama nagaratti hin fakkaattu namtittiin sun durmaanu. Namticha ta'uusaa maaliin shakkiteeti? Dhugaan hin dhokatu malee boonsaa galuu wayii walla malu. Ani ati bee hin dhokataa dhokateera. Garuu dhokatee moo hin hafu? Boolla dhokate keessaa boonsaa waan oolu miti. Dhokachuu isaa maaliin beekte? Hin dhokatan jedhee jechuun moo jechuun dhokachuu danda'a jechuu kooti. Ani siif jedhee bilbila kiyya gatuun qabaay. Boollas lixxu hallayyaa lixxus eessattuu ana jalaan miliqxu. Iddoo seerri jirutti ati seeraa ol of godhuu barbaadda. Isa dhiisiti amma kottuun mari'anna. Maal? Mari'annaa? Mari'anna jettee? Si ta'es abdiisaas lamaan keessanuu hin dhiisu. Maal? Na jalaan miliqxan. Isa walumaan argina. Wanta fidduu hin argina kaame. Ani argan barra arginu. Kun bishaani bara. Maal na godha jetteeti? Ta'us alkool dhugeen beeku kanaaf. Kunumaa siin godha. Tas gabbaa'ee dhugi. Lakki. Kana caalaa dhuguu hin danda'u. Kanayyuu keessumaa biyya alarraa dhufu mufachiisu jedheen. Baay'isee obboleessi koo hojjettuu manaati yoonaan jedhu. dubartii hojiidhaan baay'ee miidhamte eegee turre. Yoo na gargaaru. Baay'ee miidhagduu ta'uun kee nu godha. Amalli keessan tokkodha jechaadha. Obboleessi keessa barri yeroo mara hojjechiistuu keenya caaltaanaan jedha. Shakkii tokko hin qabu. Poolisittiin bar bifas ta'ee miidhagina hin qabu. Hin beektaan moo? Oo, hin beeku.
jechuun obboleessa kootu wal na barsiise. Boru ati bulchituu isheen immoo hojjechuu kee ta'uun isheen horra. Yoo rabbi jedhe. Kot. Eessaa dhufta? Dhimmi wayina qunnamee tan beedee. Ganama yommuu manaa ba'u waan manatti deebi'u sitti hin fakkaanne moo kan ganamaan baatee sa'a kana dhufte? Dhimma wayii waan hin qabuuf hin beedee. Guyyaan boqonnaa kee torbeedhamni? Eeyyani waan dhimma wayii qabuuf hin beekne malee torbis boona hin danda'a. Kasii? Kottu. Olmaan kee mana dhugaatii ture kaa dhimmi kee? Dhimmi icciteedha waan inni callisee himamu waan qabu natti fakkaatu. Inni si obaasa beeku. Hariiroo qabaattanis kun rakkoon qabu. Waan isiniin jalqabames moo miti? Maal jechuudha? Ani biliseen akkuma argite nama iddoo argitetti kuftuu miti. Akkasitti immoo na tilmaamuu hin dandeessan. Biliseen osoo buufii yaaliin nuti itti jiruu keetti qorachuu osoo hin ta'in kaayyoon keenya walitti dhufeenya siif namichi hedduu yeroo akkanatti hin tuuru. Isinitti hin barra. Anis ta'ee abbaan manaa koo namticha sana kanaan dura argineen hin beeknu isin jechaa jira. Kan kee mee haa ta'u inni fudhannu. Kan abbaa manaa kee garuu akkamitti mirkaneessiteetti? Jechuun otoo wal beeku ta'ee natti maa ture iyyuu. Nama wal beeku hundaa sitti meechuudha. Naaf hin galle. Maa inni kaayyoon keessanii? Yoo wal beekne yoo maal qaba? Maal qaba? Homaan qaba. Garuu baruu waan barbaanneef. Dhufte kun lala ani hin jenne hin dhufte. Kun nati lala karaa ce'aa jirti. Dhufte. Hin argitu dhufte ani hin haftu siin hin jenne dhugaan siin jedhe. Kun dhufteerti. Maal taatee turte? Ifama konkolaataa dhabee miillaan dhufe kanaaf. Tole kottu. Ilaa kunoo guyyoo jedhama obboleessa kiyya. Bashuu jedhamti. Taa'e. Obboleessi kiyya isa kana gaa guyyoo jedhama isa Ameerikaadha kan dhufe. Ameerikaa keessatti xiyyaara hojjeta siin jedha. Yaa qarshii hin argatu. Ilaa akkuma firaashii meetirii 5 doolaarii kana afateetuma irra rafa siin jedha. Doolaaraa moo? Eeyyee maal godha reeka qarshii duwwaan maal godha yoo dubartiin bira jiraatte malee. Ani kan hin jedhu. Qarshiin biyya sanatti cubbuun qabu? Isii wajjin waan haasawaa waan qabuufi deemiti konkolaataa dhiqe hanga nuuf fixnu. Tole. Furtuun irruma jiraa? Achumarra jira. Tole haasa'a kan. Tole bareeddu. Akkami? Nagaa biyya bartee? Biyya homaan jedhu bareera. Gift. Gaaffii gaafatamtuuf deebii natti kennitu asirratti galmaa jira. Hin sobda taanaan boodaaf si rakkisa. Abbaa manaan keessa akka hin hidhamne barbaadde yoo ta'e deeggarsa barbaachisu hunda akka gochuus irra jiru hubadhu. Guyyaa sana hoteela isaaniitti bashannanuuf wanni isin kakaase maali armaan dura barannoo akkasiin qabdu ture. Lakki.
akkuma tasaa abbaan manaa koo naa bilbilee wanta tokkoon sitti agarsiisaatii dafiti koottuu naan jedhe. Ani immoo gaafa sana manaa bahuun barbaanneen tureeyyuu hin dhufuu jennaan du'een argamaa dhuftu malee naan jedhe. Anis nan dhaqe. Gaafa sababaa mana nama oolchuu jedhumti. Waan adda ta'e maal sitti agarsiisa? Hoomaan jiru. Dhaqnaan dhiisee gaafa biraan sitti agarsiisaa naan jedhee mana sana nageesse. Deemuu dandeessa. Abbaan manaa koo ni kamu jechuun namtichi mata irratti hin bannee naan hin jenneessin. Garuu si jibbeera. Keessi koo biilee seenaatiin raafamaa jira. Seenaantu doorana deebise. Isheetu umurii lammaffaa laate. Isaaf hin rakkatin. Seenaan akka oomte maneedhaa galtee jirti. Kana booddee eessattuun argattu. Bobeellam hojii marti akkuma karoorfametti haala gaariitiin deemaa jira. Namootni bilisuma yaalamaa jiruumi. Eeyyeen akkuma baratame keessattuu dhukkubsattoonni magaala kana keessa jiran yaalii bilisaa sirriitti argachaa jiru. Sayyoo gaggeessitanii? Gaggeessinee kafaltii kafalamuudhaan malee hundaa kafallee fi gaggeessineerra. Iddoon itti qubatoo qophaa'ee fi? Qophaa'eef garuu inni duraanumaayuu gara alaatti ba'uu barbaada waan ta'eef deemeera. Torbee kana keessa poolisoonni deddeebi'u waan ta'eef of eeggannoon adeemuun nurra jira. Ani immoo waa tokko hin dagadhe. Ganama poolisii wayii dhufee jiraa innaan jennaan hin jiru jedheen. Umaan fidan jechuurra of eeggannoon socho'uun nu baasa. Kanaaf adeemsi keenya hundi of eeggannoon ta'uu qaba. Dhugaa jettan. Umaan fidan jennee callisnee ilaaluurraa wayis fiduu danda'a waan ta'eef adeemsi keenya hundi isaa of eeggannoodhaan ta'uu qaba. Maaliif hin kaastu? Namicha kana maaf rakkista? Eenyu laata? Danuu. Jaalallee keenya? Eeyyeen isadha. Marii kaasika. Ati maal barbaadda? Maal ni rakkinni kee? Eessattaa? Kootu mirkaneeffadhu yoo barbaadde waan hundaa. Eessattuu ana jalaan miliq. Miti waa tokko sitti yoomiyyuu taanaan ansiif hin ta'u. Jaalalli siif qabu kana booddeetti hin deebi'u. Carraa kee balleessa. Nama naa ta'u anatu beeka. Sii miti. Isa natti himtu. Si, intalattiin tun haftuuti har'a gatii kee argatta. Hin haftu hin dhufti. Haafuun qabdu hin dhufti. Naamani. Daqiiqaa 10 dabarsuu isin beektu? Daqiiqaa 10 guutere? Ila kun reefu daqiiqaa 8 jedhaa bee hin dhufti. Natti taphachaa jirta taanaan arraba keen sirraa kutu. Arraba koomoo? Hin dhufti. Naaman hin dhufti. Giifti maqaa keenya Biliseen caalaan jira. Biliseen abbaa manaa kee sababa keetiin akka namicha kanaa jiru walitti bu'ee ni yaadatta. Mee guyyaa sabni maarratti akka labannutti? Ilaa maal seetanii? Abbaan manaa koo amala hin taane tokko qaba beektu. Jechuun isa hinaaffaa jedhamu sana jechuudha. Kanarraan immoo baay'ee ariifataadha. Amalumsaa kanaan yeroo baay'ee namoota hedduu wajjin walitti bu'a. Ka'umsi wal dhabichaas kanuma ture. Mee walitti dhufeenya kee fi kan namtichaa nutti himi? Namticha sana gaafa sanaan ala takka argeenye